Qofa mariin biyyaalessaa dhimmoota kaafaawwan akka dhaabatti yeroo baay'ee waamicha irratti dhiyeessaa ture keessaa isa tokko. Amma immoo yeroo amma ta'es ta'u mariin gara mootummaatiin yaalamaa jiru kanatti isin akka keessatti hin hirmaanne irra deddeebitanii ibsaa jirtu. Kuni maaliif ta'e? Galatooma kaafaawwan gaa erga ijaarameetiin hin jedherraa as qabsoo karaa nagaa gaggeessaa dhaaba jirudha. Kana keessaa rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf akka furmaata guddatti waggaa dheeraaf ka lallabaatiin ture mariin biyyoolessaa haa gaggeeffamu wal waraansi dhaabbatee shirri siyaasaa adda addaa dhaabbatee mariin biyyoolessaa gaggeeffamee dirreen siyaasaa bal'atee akka furmaanni siyaasaa rakkoo biyyattii tanaaf dhufuu danda'u yeroo dheeraadhaaf dubbachaatiin ture. So yeroo jijjiiramni 2018 as dhufeera jedhameetiin kaa'amee as mootummaanis yaada keenya waggoota dheeraaf irratti hojjechaatiin turre bitatee kama dura mariin biyyoolessaa maaliif barbaachisee eenyu fi eenyutu wal loleetiin araarri barbaachise jedheetiin nu harkatti balfaatiin ture mootummaa nama rufeetiin jedhe kun akka ajandaatti qabateetiin deemuu danda'eera. Wanni sun waan jajjabeeffamu. Haa ta'uutii rakkoon kallattii mariin biyyoolessaa itti deemuu danda'u akkaataa komishiniin itti ijaaramee jedhee fi erga ijaarameetiin jedhe booda aangoowwan proclamationii komishinii kun ittiin ijaarame hojii wal qabatee sani asiin immoo adeemsa komishiniin kun gaggeessaatiin jiru marii biyyoolessaa jedheetiin deemu irratti rakkoo qabna. Jalqaba irratti akkuma dhimmi kun ajandaa ta'ee as ba'eetiin jedhetti hirmaannaan paartilee hundi humnoota siyaasaa hundi akka mirkanaa'uu danda'u mariin biyyoolessaa kun jalqaba irraa kaasee hunda galeessaa akka ta'u hunda hirmaachisaa akka ta'u loogii tokkoon ala humnoota siyaasaa biyyattii tanaa hirmaachisee rakkoolee siyaasaa biyyattii tana qunnaman bu'uurarra ijaarsa biyyaatirraa kaasee waan jiran akka furuu danda'u proposaalallee dhiyeessineetiin ture mana maree paartileetiin gaafa wixineen komishinii kana ijaaruuf hundeessuuf deemu qophaa'eetiin jedhe marii jalqabaa gooneetiin turre. Marii sanirratti wixineen seeraa kun rakkoolee kana qaba. Kuni odoo oleen buliin haa sirratu hirmaachisummaan isaa bilisa ta'eetiin uf danda'eetiin deemuu danda'uun isaa barbaachisaadha kan jedhu yaada dhiyeessineetiin turre. Nu qofaa miti akka kaafaa'utti osoo hin ta'in paartileen hedduun achi keessatti hirmaachaatiin turan yaada kana dhiyeessaatiin turani. Garuu akkuma yaadni dhiyaateetiin jedheen warri Ministry of Justice waan san draft godheetiin jedhe yaada nuti dhiyeessine odoo hin fudhatin kama ofii qofa qabsiisaniitiin gara seera san mirkaneessutti deemanii san boodaas kallattii komishiinaroonni ittiin filatamanii calalamaniitiin jedhan wajjilleen iftooma hin qabu, hirmaachisummaa hin qabu. Dhaabni isaan calaleetiin hundeessi kun paarlamaadha. Paarlamaan biyyattii kun dhugaadha bakka bu'oota uummataati. Garuu immoo filannoo marsaa jahaffaa gaggeeffameera jedhameetiin jedha keessatti paartileen biyyattii kanaa muraasa yoo taate malee hin hirmaanne. So filannoo hirmaachisaa hin ta'iniin paarlamaa ijaarameetiin jedhe komishiniin hundeeffameetiin jedhe bakka bu'ummaan isaa loogirraa bilisa ta'eetiin uf danda'eetiin mootummaafis paartilee morkattootaafis even warra daggala seeneetiin mootummaa kana humnaan waraanaan buusuudhaaf deemuufillee bilisa ta'eetiin niutiraal ta'eetiin deemuu hin danda'a jedhu amantaa irraa hin qabnu. So sababaa kanaaf mariin biyyaalessaa hundeerraa rakkoo bu'uura biyyattii tanaa furuu danda'u kallattiin inni itti deemaatiin jiru quubsaa waan hin ta'iniif amansiisaa waan hin ta'iniif irraa akka bahuu dandeenyu dirqamneerra jechuudha. Wixinee labsii
marina keenya irratti hirmaachaa turtanii wixinee kana irratti yaada dhiyeessineera jettaniittu yaadni isin dhiyeessitanii odoo ittiin dabalamin hafee jira. Kan biraa immoo hirmaannaan keessan erga wixinee irratti yaadni keessan hin dabalamin hin dhaabate immoo adeemsa keessa dhiisaa deemtan kan iddoo naa ibsitanii. Hirmaannaan keenya yeroo jalqabaat ka socho'aatiin hin turre abbummaadhaan adda durummaan socho'aatiin hin turre. Kaafaa'uun jechaadha akka jaarmaatti nu qofaa miti paartiilee morkattoota hedduudha. Dhimmi kun dhimma biyyaati, dhimma rakkoo biyyattii furuu danda'u jenneetiin waan amanneef jechaadha. Mana maree paartiilee joint council kan jedhamu ni jira. San keessatti qaama sanii taanee hirmaachaatiin hin turre. Wixinee seeraa san irratti illee yaada kenneetiin turre jalqabaaf akka qaama mana maree san keessatti hirmaatuuti. Boodarraa wixineen sun akka yaada kenna, yaada fooyya'insaa nuti dhiheessine hirmaachisummaa fi maal wal qabatee waan jiru waan galchuu hin danda'iniif kallattiidhaan gara mirkaneessuu yoo deeman nuti dhimma kanarratti ejjennoo fudhachuu qabnaa kan jedhu mari'atamee ejjennoon fudhatamee erga wixineen sun dabree komishiniin kun ijaaramerraa as kallattiidhaan hirmaannee hin beeynu. Gaaffileen ijoon nuti wixinee san irratti kaafneetiin hin jenne tokkoffaa adeemsi calallii fi moggaasa namoonni komishinara ta'aniitiin jedhan kuni akkam ta'uu qabaa kan jennu irratti falmii guddatu ture. Mariin biyyoolessaa gaa extra constitutional process. Biyyattii takka rakkoon bu'uuraa rakkoon cimaan isii qunnamee caaseffamni sirnoonni jaarmiyaaleen siyaasaa akka waliigalatti institutionii mootummaa function godhaniiti rakkoo kana furuu waan dadhabaniif adeemsa haaraa social contract haaraa waliigaltee hawaasummaa haaraa waan barbaachisuuf. So sangaa waan dhimma guddaa ta'ee fi hirmaachisummaan paartiilee morkattoota sirriitti ibsamuu danda'uu qaba. Komishineroonni akkaataa itti moggaafamanii fi calalaman keessatti adeemsi ittiin calalaman illee even wixinee jalqabaati irratti Prime Minister muummee ministeeraa nomineet godhee inni calalee paarlaamaadhaaf dhiyeessa kan ture. San boodarraa iyya ka'eetiin jedheen komii ka'een xiqqoo akka waan fooyyessanii godhan. Booddee garuu namoonni filatamaniitiin jedhan akkaataan isaan itti filataman hirmaachisummaa yaada akka paartiilee morkattootaas humnoonni siyaasa biyyattii tana keessa jiran yaada akka irratti kennuu danda'an vetting system kallattii ittiin calallii fi namoonni kun hagam neutral hagam bilisa ta'anii deemuu danda'an ejjennoon siyaasaa isaanii hundaafuu ammatuu danda'u kan jedhu irratti yaada gahaa akka kennuu dandeenyu open space jiraachuu qaba kan jedhu ture. So san hin goone adeemsi calallii fi adeemsi moggaasa ittiin komishineroonni godhaman sirraa'uu qaba kan jedhu tokko. Lammaffaan maandeetii gahee seeraa komishiniin kun qabu hojii hojjetee mariin biyyoolessaa dhimmoota ijoo irratti geggeeffamee heera mootummaa haga fooyyeessuutti deemuu danda'a. Even structure caaseffama biyyaatis haga jijjiiruu danda'a. Sadarkaa sanitti deema dhimma bu'uuraa waan ta'eef. So san wajjin wal qabatee aangoon isaaf kenname aangoo gahaa miti. Maaliif marii biyyoolessaarraa yaadota ijootu dhufaa yaadota bu'uuraan biyyattii kana jijjiiruu danda'antu dhufaa kana waan ta'eef recommendationii yaada furmaataa komishiniin kun kennu mataa ofiitiin akka hojiirra oolchuu danda'u aangoon akka kennamuuf barbaanna nuti. Garuu seera labsii isaan ittiin ijaaraman irratti isaan hundeesseetiin jedhe irratti recommendationii mootummaaf dhiyeessa jedha. Mootummaan mataa isaatii qaama maree kanaa ta'eetiin akka abbaa hirtaa tokkotti hirmaata malee abbummaadhaan waan kana hoogganee deemeetiin hojiirra oolmaa isaatii irratti illee adeemsa marii biyyoolessaa kana geggeessuu irratti abbummaadhaan deemuu hin qabu. Hirmaannaan mootummaadhaa akka hirmaataa tokkootti ta'uu qaba. Abbaa dhimmaa tokkootti ta'uu qaba kan jedhu ejjennoon nuti qabnu. Garuu aangoon mootummaadhaaf achi keessatti kennameetiin jedhe akka malee guddaadha. Dhiibbaallee sadarkaa geessisuu danda'u irratti waan ta'eef komishinicha irratti
adeemsa isaatii fi yaada furmaataa dhiyaatu irratti waan ta'eef kun sirratuu qabaa kan jedhu aangoon isaanii sadarkaa heera mootummaa fooyyessuu haa ta'u waan akka rikomendeeshiniititti yookaan akka yaada furmaatatti dhiyeessaniitiin jedhan hojiitti hiikuu irratti illee aangoo guddaa akka qaban barbaanna. So aangoon sun bakka isaaniif kennamee hin jirretti mariin biyyoolessaa maqaadhaaf geggeeffameera jechuun yookaan yaadni furmaataa dhiyaatu maqaadhaaf kennameera jechuun bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. So dhimmoota ijoo kana lamaan fooyya'insa gaafannee ture san ni didanii waan kana ta'eef nuti yeroo komishinii ijaarame irraa kaasee guutumaan guutuutti harka keessaa baafanne even mana maree paartilee joint council keessatti egaa seerri fooyya'uu didee komishiniin ijaaramee hojiitti seeneetiin jedhe booda dhimmi kun akka ajandaatitti ka'ee ture. Paartileen muraasni laallee diiduma balfanneetiin dhiyeessuurra laallee irratti hirmaanne adeemsan akka fooyya'u dhiibbaa goonaa ka jedhu jennoo qabatanii paartileen muraasni immoo mariin biyyoolessaa jalqabarraa rakkoo godhate adeemsa keessa waan sirratuu danda'u hin qabu wanni kun hin sirratiin deemuu hin dandeenyu ka jedhu ijannoo qabatan sababaa joint council dhimma sanarratti ijannoo gargara lama qabateef paartileen muraasni dhimma marii biyyoolessaati irratti joint council wajjin deemuu hin dandeenyu komishinii marii biyyoolessaa kana wajjin deemuu hin dandeenyu kan jedhu ijannoo qabatanii bahanii paartilee gara 13 turanii caucus of opposition parties ijaaran. Ka'umsi isaa beedikaalii sani san boodangaa caucusiin sun dhimmoota adda addaati irratti waloodhaan ijannoo qabatee yaadallee dhiyeessaa yaada furmaataas dhiyeessaa haga ammaatitti sochiirra jira. Gaaffiin kun tokko adeemsa isaa reserveeshinii qabdu turtanii dhugaadha garuu amma ittuma deemamaa jira jaa ta'eef adeema isaa guuturraa hafanii bakka ta'uun isaan oolu garuu keessaa hafuun kuni sagalee dhumti mormitootaa akka dhabamuun godhuu amma ta'e keessa jiraatanii challenge gochaa deemuu hin wayyu ture. Maaliif amma akkuma ilaalamaa jiru komishinariin filatamanii bakka adda addaatti namoota hirmaatan qopheeffatanii naannolee ta'e irratti sababa nageenyatiifis dadhaban. Kanaafuu keessa siruma hafuun kuni faayidaa maalii qaba? Kan immoo kanan kaasuu barbaade maalirraa hirmaannaa dhabuun sagalee achi keessaa dhabuun ta'eetoo immoo akka waan seera qabeessatti dhiyaachuun isaa jaanolleef akka adeemsa siyaasatti akka adeemsa qabsootti wanni gootan kun akkamitti ilaaltu? Gaariidha. Maal seeta? Biyyattii sana keessatti biyya keenya aadaa siyaasaa baratamaan adeemsa wayii butanii deemaniitiin faayidaa aangoo fi ittiin tursiifachuudhaaf oolchuun baratameera. Adeemsa danqaniitiin formaal procedure qofa deemsisanii dhama isaa substaansii isaa hanqisaniitiin deemuu waan baratame. Filannoon biyyattii sana keessatti ni geggeeffama. Marsaa hedduuf geggeeffame garuu filannoo haqa qabeessa ta'eetiin morkattoota hirmaachisee sirna dimokiraasii caaseffama gaarii qabuu danda'u nagaa fi tasgabbii biyyaaf fiduu danda'u buusuu hin dandeenye. Maaliif morkattoonni dhimma kanarratti yaada dhiyeessuu baatanii hirmaatuu baatanii ittuma deema waan ta'eef jechuudha. Sun garuu bu'uuraan rakkoo biyyattii kana furuu hin dandeenye. Deemee maal ta'e sadarkaa wal waraansa waraana addunyaa lammaffaati as the most namni ittiin dhumeetiin jira waraana Tigraay dhaleetiin jira. Filannoon marsaa jahaffaa akkasitti itti mormamaa iyyamaa guutumaan guutuutti heera mootummaa haalan taaneen fooyyessineerra jedhaniitiin yookaan hiikootti kennineerra jedhaniitiin iyya uummataatii fi iyya paartilee morkattootaa bira dabaranii deemuun waraana Tigraay dhalee sadarkaa namni miliyoona tokko itti gabbaramuu gaheetiin jira namoonni. Ammallee adeemsa marii biyyoolessaa kana akka yaada furmaatatitti bu'uurarraa rakkoo biyyattii siyaasaadhaan furuu danda'a. Ilaa fi ilaameen teessoo irratti qawweedhaan osoo hin ta'in teessoo irratti gatteenneetiin mariidhaan furachuu dandeenya kan jedhu adeemsa isaa dhiphisanii danqanii butaniitiin fiiguun kun rakkoo akka waraana Tigraay san marsaa biraatiif
yookaan dhalu taate malee yookaan dhibee amma qabnu kana irra deddeebiin bifa biraatiin yookaan itti fufsiisu taa'e malee furmaata bu'uuraa hin fidu. Akkuma filannoo marsaa jahaffaa geggeessanitti nagaa fi tasgabbii biyyaa fiduu hin danda'aminitti mariin biyyoolessaatis hirmaachisummaa paartilee morkattoota hirmaachisummaa warra qawwee qabateetiin mootummaa kanaan falmaa jirullee odoo mirkaneessii yoo itti deemamu taate marii garee muraasaa qofa ta'a. Even maal jedhaniini akkuma filannoo warri Prosperity Party ufii fi gaaddidduu ufii wajjin geggeesse mariin kunillee ufii fi gaaddidduu ufii wajjin geggeessuuf deema. Sun immoo rakkoo bu'uuraa biyyattiidhaa hin furu kan jedhu kana. Akkuma jettee filannoo 2000 marsaa jahaffaa keessaayis haftaniittu filannichi geggeeffame mootummaan haga ta'us seera qabeessummaa kan simboolikiis yoo ta'e argatee itti fufeera. Akkuma adeemsa qabsootti wannuma hunda keessaa hafaa jirtu akka dhaaba kaafa'ootti jechuudha. Kun immoo bu'aa maalii argisiise? Filannoo irraa haftan filannoo irraa hafuun keessan akkamitti meeshar gootu? Isa erga ilaaltanii booddee immoo marii biyyaalessaa jedhame kanarraas hin haftu hafuun keessan impaaktii akkamii fida jettanii yaaddu? Bu'aa akkamii qaba jettanii yaaddu? Akkas gochaa jirtu akka walii galaatti akka dhaabatti wanta ta'e keessaa hafu akka adeemsa qabsootti fudhachaa jirtu jaa ta'e keessaa hafuun kuni maaliif bu'uurumaan wanni inni bu'aa fida jettan bu'aan wantoota kana keessaa hafuu keessanii amma fakkeenyaaf filannoo keessaa haftanii akka dhaabatti isa gulaaltan natti fakkaata evaluate gootanii achi immoo itti deebitanii kana keessaa isa hafaa jirtu yeroo gadi teessanii kana keessaa hin hafna jettanii bu'aan keessaa hafuu keessanii maali jettaniiti? Jalqaba irratti filannoo marsaa jahaffaarraa hafnee irra dhugaadhaa sababa hafneefillee irra deddeebiin ibsineetiin jira. Dhibbina ispeesii siyaasaatirraa kan ka'e dhiibbaa kan irraa kan ka'e filannoon dimokiraasawaa fi bilisa ta'e gaggeeffamu waan hin dandeenyee fi bu'aa isallee argineetiin hin jirra qabatamaan. Warri yeroo san hirmaateetiin hin jedhellee waan isaan irra jiran argineerra. Mootummaan kuni everything to'atee filannoo ofii qofaan ittiin irratti hirmaateetiin hin geggeesse dhumarratti warri mataa adda addaatiin seenanis yookaan mootummaan kun maybe adeemsa keessa fooyya'uu danda'a jedhaniitiin itti hirmaatanis sadarkaa dhaabni isaanii diigamee isaanillee burjaaja'anii miseensu isaanillee bittinnaa'uu gahaniitiin jiran akka biyyaatitti akka paartiitti bu'aan tokko irraa hin argamne. Even sadarkaa mootummaa abbaa irree seera dhadhaa seeraa dibu formaalitii seeraa kennuufiin ala filannoowwan amma dura geggeeffameetiin ala wanti anni haaraa uumame hin jiru. Biyyilleen irraan bu'aan buufanne even warri filannoo kanaan aangoon kenna nuu mirkanaa'eera jedhaniitiin yaadanilleen bu'aa irraan buufanne dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif biyyattii tana tasgabbeessanii rakkoo siyaasaa biyyattii tana furanii biyya nagaa fi tasgabbii fiduu fi gara misoomaatti fuula deeffachuu hin dandeenye. Haga ammaatitti isaanillee rakkoo keessa jiran. Ufillee rakkisanii uummatallee rakkisan jechuudha. KFO'n dhimmoota irratti hirmaatuu fi dhimmoota irratti hirmaachuu hin qabne waan ittiin madaaluu qaba. Hirmaachuun keenya akka sabaatitti bu'aa maal nuu fida? Akka paartiitti bu'aa maal nuu fida? Adeemsa keessa immoo garan taanetti haalan taanetti hirmaannee mootummaa abbaa irreetiif mootummaa uummata Oromoo ar'allee ajjeesaatiin jiruuf leejitimeesii kennineetiin yoo deemnu taate qaama adeemsa sanii ta'urraa irraa hafanii alarraa mormatanii hanga danda'aniin akka bu'uurarraa rakkoon kun furamuu danda'u gochuutu irra bu'aa qabeessaa kan jedhu. Dhimma filannootillee deemna kana gama gooneetiin hin jirra. Even 2018 rakkum 2018 irraa kaasee murtiiwwan siyaasaa dabarsineetiin hin jenne maal fakkaata kan jedhu marii bal'aa gama bal'aa geggeessineetiin hin jirra. So kallattiin siyaasaa nuti qabanneetiin deemaatiin jiru sirrii akka ta'e biyyallee kaceessisuu danda'u akka ta'e adeemsi siyaasaa biyyattii tana guufachuun isaa hirmaannaa kennaa akka mootummaa wajjin engage gochuu hin dandeenye akka nu danqeetiin hin jedhe filannoo irraa hafuu kennas keessaa dhiibamneetiin hin baane irra nuti amannu filannoo kana irratti hirmaachuu dhabuu kenna normaalii
impact isallee gamaggamneetiin hin jirra. So wanni argineetiin hin jenne hirmaachuu dhabuun keenya murtee sirrii akka ta'e yeroo sanitti haala kanaan murtee sirrii akka ta'e ammallee haala mariin biyyoolessaa kun bu'aan irraa eegamu okay ifa ta'eetiin kaa'amuu hin danda'aminitti haga moo dhimmi bu'uuraa marii biyyoolessaa kana milkeessuu danda'an hin mijatinitti irratti hirmaachuun maqaadhaaf qofa chaappaa warra aangoo ofii tursiifachuuf olii gad ce'u kana chaappaa gochuudhaafiin alatti bu'aa uummata keenyaaf waan hin qabneef kan hirmaanneef so akka tooftaa siyaasatitti irraa hafuu waan qabanneetiin deemnu miti irraa gabaabbachuu waan irratti hirmaachuu qabnu ni hirmaanna ar'allee dhimmoota marii paartilee joint council irratti ni hirmaanna marii adda addaa mootummaa wajjilleen geggeeffaman qaamota biyyattii kan ilaallatan wajjilleen imbaasiiwwan adda addaa qabsoo siyaasaa karaa nagaa geggeeffamuu danda'u gama hundaan haga humna keenyaa irratti hirmaachaatiin hin jirra marii kanarraa hafuun keenya ijjannoodha sirrii jenneetiin hin amanna. Gaaffiin koo gara xumuraattan deemuuf hin jedha. Gaaffiin koo maalinni amma yeroo baay'ee wannuma jiru irratti yaada kennu filannoon biraas yaadni biraas hin dhiyeessitan jira. Olterneetiiviin isin amma gaagama siyaasaa keessa jirra. Gaagama siyaasaa kana keessaa bahuuf kan yaalamaa jiru dhuguma mariin nagaa kun jira. Mariin nagaan kun akkuma jettan akka isin hubattanitti sirrii miti garuu isin karaan isin kan biraa dhiyeessitan jira yaadni biraa isin qabdan jira inni maal akka ta'e akka caucus of opposition parties akka kaafaa'ottis even gaafa marii biyyoolessaa kanarratti haalli itti hirmaannu hin sirrannee jenneetiin ijjannoodhaan irraa baanu caljenneetii miti warra komishiniis warra joint council even sadarkaa mootummaatitti illee sababaa irraa hafnu tokko tokkoon ibsinee sanadaan qopheessineetiin ergineetiin hin jirra dhimmoota fooyya'uu qabanillee wajjin tokko lama sadi jenneetiin sanadaan qopheessinee itti ergineetiin jirra dhimmi kun haala kanaan sirratuu qaba rakkoon biyyattii kanaa kallattii kanaan fooyya'uu danda'a olterneetiivlee karaa kana deemutu nu baasaa kan jedhu qopheessineetiin galchineetiin jirra yaada furmaataa jedhu olterneetiif yeroo hedduu hirmaannaa dhimmoota akkanaati irratti hafuun keenya rakkoo biyyattii kanaa furuu irratti rakkoo biyyattii tanaa gaagama biyyattii kanaa daran dheeressurraa kan hafe wanni bu'aa uummataaf buusu waan hin jirreef hafneetiin jennu so rakkoon kun gama kanaan furamuu qaba rakkoon kun immoo akka biyyaatitti furmaanni isaa kana jenneetiin sanadaan qopheessinee joint counciliif illee dhiyeessinee jirra sadarkaa mootummaatitti illee dhimmoonni kun haala kanaan yoo sirratan irra wayyaadha kan jedhu irra deddeebiin dhiyeessineetiin jirra isaan garuu caljedhaniitiin itti fufan kaachirraa hafeetiin hin jedhe egaa mariin biyyoolessaa rakkoo biyyattii tanaa guutumaan guututti furee mariin biyyoolessaa geggeeffameetiin barii sanatti rakkoon biyyattii tanaa guutumaan guututti furameetiin ni dhumata jennee hin amannu maaliif mariin biyyoolessaa akka conflict resolution mechanism isa tokkodha. Kallattiin falmii siyaasaa itti geggeessanii fi kallattiin rakkoo biyyaa ittiin furan hedduutu jira. San irratti illee qo'annaa mataa keenyaa geggeessinee mariin biyyoolessaa kun haala amma jiru kanaa yoo kan hin deemne taate maal ta'uu danda'a ka jedhu akka paartiitti illee akka joint councilitti illee itti qophoofnitiin harkaa qabna. Even joint council kun mariin biyyoolessaa kallattii amma mootummaan deemu kanaan yoo kan hin deemne taate kallattii mataa keenyatti marii biyyoolessaa sadarkaa of danda'eetiin deemuu danda'ulleen gochuu qabna ka jedhullee akka yaadatitti illee kan dhiyaatanii jira jechuudha. So rakkoon biyyattii tanaa marii biyyoolessaa kana qofaan geggeeffamuuf isaa qofaan barii isaa hin furama jennee waan hin amanneef olterneetiiv seenaariyoowwan hojjannee furmaanni yoo karaa kanaan deemuu hin dandeenye taate maal ta'uu danda'a ka jedhu qopheeffanneetiin harkaa qabna uummata keenyaaf illee ni ibsina. Sambira dabree joint council kun sababaa dhimma marii biyyoolessaa kanaa walgaheetiin hin jedhe akka humna siyaasaa more formally organized ta'etti as bahaatiin hin jira. Sadarkaa
kaawukasirraa guddatee akka humna siyaasaa koalishiiniititti waloodhaan hojjetutti sadarkaa boordii filannootitti illee jointly akka galmoofneetiin deemuu dandeenyu sadarkaa sanitti illee deemamaatiin jira. So humna keenya jabeeffannee waan mootummaan kun addatti qabateetiin fiigaa jiruun alternative waan ta'u as baasutti jira jechuudha. Galatooma.